Brighton Property. Diaspora warri biyya hawaasni biyya keessaas kan dhiyoo halaalaa kaffaltii jalqabaa dhibbantaa kudhan qofaan abbaa qabeenyaa manaa ta'aa jennee oduu aagaa kanaan gara keessan dhufne. Eeyyee aaga dhagaya. Waggoota dheeraadhaaf biyya hambaa jiraattanii qoftanii kaatanii dafqitanii hojjettanii maallaqa muraasa walitti qabattanii mana jireenyaa ijaarrachuun yookaanis bitachuun isinitti ulfaateera. Egaa kun hundumtuu amma salphateera. Manneen jireenyaa daldalaa ammayyaa'oo sadarkaa qulqullina isaanii eeggatanii magaalota filatamoo giddu gala daldalaa ta'an jireenyaaf illee mijatan. Naannoo Finfinnee Finiina madda Taleelee qulqulluu walakkaa magaalaa Shaggaritti akkasumas magaalaa Adaamaa fi Dirreedawaa Burqaa Jaalalaatti ijaaramaa jiran kaffaltii duraa dhibbantaa kudhan qofa kaffalu. Kan keessan godhadhaa bashaa'aa keessa jiraadhaa. Feetanis keessatti daldalaa qe'ee keessan irratti hojjedhaa guddadhaa jennee gatii hedduu salphaaf madaalawaa ta'een gurgurtaa eegaluu keenya yeroo isiniif ibsinu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Brighton Property. Pirojektoota keenya hundarrattuu riilsteetonni martuu ogeessota biyyoota Awurooppaa fi baha giddu galeessaa jechuunis Jarman, Xaaliyaanii, Dubaay, Ingilaandii, Itoophiyaa irraa filatamanii diizaayinii miidhagaa ta'een ijaaramuu isaa immoo qulqullina irratti haalaan xiyyeeffachuu keenya mul'isaa sadarkaa addunyaatti dorgomaa nu taasisa. Brighton. Apartama hedduu manneen daldalaa barbaadanis viillaa riilsteetii bash hunda akka gahutti tolee akka guututti hawwii nama maraa boca garaagaraa fedhii garaagaraa gatii garaagaraa Brighton Property hunda qopheesseera. Simboo addaa uffatanii lafa bal'inni isaa farda gulufsiisuu irratti kan ijaaraman manneen Brighton dirree ispoortii bishaan daakaa galma walgahii fi qophiilee adda addaaf oolu kana malees bakka mijataa tapha daa'immaniif ta'u of keessatti hammateera. Adda durummaasaa hojiin mul'iseera. Keessa jiraattanis keessatti hojjettanis itti aragalfattu dhibbantaa kudhan qofa dursa kaffaltanii kan keessan godhattu. Warreen dursitanii dhibbantaa 50 yookaan guutummaasaa kaffaltan immoo hir'isa gatii guddaa addatti argattu. Maal kana qofa tajaajila liqaa akka argattaniif baankiiwwan hedduu waliin dubbanneerra abbaa qabeenyaa manaa akka taatanii haala mijeessineerra. Hubadhaa carraan kun carraa addaa ilma sabaaf uumameedha. Dursitanii fayyadamuun immoo dhugumaan carroomuudha. Carraa guddaa kan haalaan fayyadama. Brighton Property. Odeeffannoo dabalataatiif toora